godina Shawaba Anali Banchukalat projektiin bishaan dhugaatii magaalaa Dulaala qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 28 hojjetamee xumuruun eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'eera. Bulchaan bulchiinsa Anali Banchukala Obbo Mahmud Bariisoo haasawaa taasisaniin Anali Banchukala aanaa misooma muduraa fi fuduraan beekamtuu fi akkasumas uummanni isaa nageenya isaa kabachiifatee kan jiraatudha. Kanaaf projektoota qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 28 oliin hojjetamaa ture goolabuun tajaajilaaf banaa ta'aniiru jedhan. Projektoota kana keessaa projektiin bishaan dhugaatii magaalaa Adulaala projektii qarshii miliyoona 100 fi 28 ijaaramaa ture gaaffii yeroo dheeraa jiraattota magaalattii kan deebisuudha jedhan. Guyyaa har'aa gara misoomatti gara nagaatti kunoo akkaatuma argaa jirru kanaan eebba projektii bishaan dhugaatii qarshii miliyoona 128 xumure. Guyyaa har'aa eebbaaf ga'e kanaan nagaa keenya kan mirkaneeffannee fi nagaa keenyaa fi misooma keenya kan itti fufsiisnu ta'uu ibsuu barbaada. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa Obbo Abbaabbuu Waaqoo projektoonni bara kana eebbisiisaa jiru projektoota mootummaan hojjetamee fi hirmaannaa uummataatiin ta'uu dubbachuun projektoonni kun immoo faayidaa hawaasaa kan mirkaneessanidha. Uummanni keenya caasaa nageenya keenya waliin ta'uun projektoonni kun akka inni milkaa'uuf ga'ee keessan waan baattaniif galatoomaa jedhan. Projektiiwwan bara kana eebbisiifne baay'een isaanii gaafii uummataa kan deebisuutii fi waggoottan 2-3 darbe keessatti marii kamuu keessattii fi gama kallattii adda addaatiin waan uummanni kaasaa ture gaafii gurguddoo sadarkaadhaan hin deebi'e jennee qabanne keessaa baay'inaan bara kana projektii hedduu bira ga'uu dandeenyeera. Itti dabaluunis projektoota osoo hin xumuramin afanii jiranis xumuruuf qophii ta'uu himan. Projektoota guyyaa irraa eebbifame kan ammoo hawaasni sirnaan eeguun kunuunsa gochuufin barbaachisaadha jechuun ergaa dabarsan. Bishaan guddaa naannoo miliyoona 200tti hiiku har'a eebbifameetiin baname kun boonoon iddoo muraasa jiraachuu danda'a. Hawaasni garuu ofii isaatii waliin ijaaramee mana manatti galfachuu danda'a. Boonoo dabalataa itti dabalachuu danda'a. Inni guddaan kunuunsa barbaada. Eegumsaaf kunuunsi uummataa biraa hafe taanaan projektiin kun bakka jirutti bal'aa'ee hafuu danda'a. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu projektoota kanaan dura hojjetamaa turan hawaasa keenyaaf jiruuf jireenya isaa caalatti cimsuuf baajata naannootiin hojjechaa jiraachuu ibsuun keessattuu gaaffilee bishaan dhugaatii hawaasni gaafachaa ture xumuruun gammachuu guddaadha jedhan. Projektoota hojjetamee jiru kan ammoo egeree keessaniif kunuunsa akka qabdan akkasumas gama tajaajila lammummaa fi qonna irratti xiyyeeffachuun galii fooyyessu nageenya naannichaa eeguun ammas ciminaan hojjechuun caalaatti nageenya amansiisaa uumuu akka qabdan jechuun dubbatan. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa fi mootummaan isaan hoogganamu mootummaan naannoo Oromiyaa keessumattuu waggootan jijjiiramaa as projektiiwwan kanaan dura sababa garaagaraatiin dhaabbatan qulqullinaan yeroodhaan xumursiisuuf faayidaa uummataatiif oolchuu projektiiwwan gurguddoo haaraa bal'inaan jalqabu yeroodhaan xumuruu qulqullina isaa eeguu akkasumas bajeta mootummaatiin duwwaa osoo hin taane tajaajila lammummaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsinee humna uummataa humna isaa beekumsa isaa maallaqa isaa walitti qabuudhaan manneen barnootaa 15,000 sanaa ol kan itti hojjennuu fi dafnee misoomaan hawaasa keenya hunda bira qaqqabnee fayyadamaa taasisuudhaaf jiruuf jireenya isaa fooyyessuudhaaf gara kuteenyanii hojjetamaa jira. Itti gaafatamaan waajjira bishaanii fi inerjii godina Shawaa Bahaa Injiinar Kiisuu Lammaa akka godina keenyaatti bara kana mootummaan karoora xiqqii qabatee jiru keessaa projektoota misoomaati. Isaan keessaa immoo inni ijoon tajaajila bishaan dhugaatiiti jedhan. Projektoonni akka godina keenyatti qabanne kan bishaan dhugaatii oduu hin bulin hunda isaa karaa guutuu ta'een xumurree fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu dandeenyee jirra jechuudha. Kun immoo karoora xiqqii fi paartiin badhaadhinaa fayyadamummaa uummata keenya dursee akka ga'uuf waan taasiseef nutis karoora san qabanneet projektiin kun boonoo 29 kan qabuu fi uummata 60,000 ol fayyadamaa kan taasisu ta'uu isaati. Hawaasni aanichaa tokko tokko yeroowwan hedduu keessatti hanqinni bishaan dhugaatii darara hedduun nurraan gahaa tureera jechuun ammoo mootummaan keenya deeggarsa guddaa nuuf gochuudhaaf galata qabaa jedhan. Kanaan dura kolbee lafa sa'aatii 3-4 oofsisu deemnee halkan qorra keessa saanamaan gubachaa turre achii argachaa ture sanaan kanaan dura. Amma garuu lama dhalannee jechuun danda'ama. Lama dhalannee jechuun danda'ama. Erga bishaan kun nuu ba'e manatti galfannee
inda libbii akka barbaachisaa ta'etti baay'ee guddaa gammanne mootummaa kanallee guddaa galateeffachaa jira. Qonnaan bulaa jalaa kareecha horii dhumaa ture diinagdee dachaan dabala kan jedhamu diinagdeen dachaan dabalamu hin jiru ture har'a garuu mootummaan isaa ulfaatu pirojektiin albuunni bishaanitti fidne jiriin Oromiyaatti fi aanatti isaa ulfaatanii uummanni keenya gammadeera gammachuu keenya immoo waan baay'eedhaan agarsiisne jechuudha. Ittidhaan waraabaa turre amma moo qe'eetti nu ba'e amma moo manatti illee galfanne amma moo baay'ee gammannee sirriitti gammannee gammachuudha. Bishaan kun baay'ee akka waan nu tajaajilu baay'ee kunuunfachuu qabna baay'ee irratti hirmaachuu qabna waan barbaachisuudha.